story godhe ture photon sun shoppii dha jedhe ani immoo waan baay'ee firkaanan qaba ammayyuu kan hin dubbachuu barbaadu nama kuma tokko irratti viidiyoon jira photon jira kan inni harka isaanitti kaafate illee jira namni kuni na daffare jedhee yoo naqee himadhee borii waan biraa keessa galuu danda'a namni kun. Gaafa inni waan biraa keessa gale immoo isinuma irraa mataa jirtan kana ustaazosuma miidiyaa kanarraa maanguddoo miidiyaa kanarraa irraa dubbata. Mucaan ana maaliif akkas goote maaliif iddoon taanii dhaabde keessaa maaliif nutti hin dubbanne nuun keessaa wanta kana siif hin xumurru turre jedhanii narraa dubbatu. Dhala isaa mana isaa ijoollee isaarraa maaliif akkas goote jechuutu jira. Anammoo kan hin jedhu maqaan kiyya diina baddee maqaa kiyya na balleessaa roorradii. Maqaan kiyya diina baddee maqaa kiyya wanta naaf caalu hin jiru waaqa kiyya sargachaa hin jiru karaa seeraan itti deema garuu wanta isinitti machuu barbaadu gurgaafa namni kun kee wanti tokko irra ga'ee Imaaraatii keessa jirra Itoophiyaa miti seera Imaaraatii immoo hin beekan hundi keessanuu gaafa kee nama kanarra wanti tokko rakkoon tokko ga'ee namni kun biyya kana keessa seerri isa baasee mana hidhaa bu'ee intala nama maaliif akkas goote namni tokko akka inni narraa dubbatu hin barbaadu. Dhimma kiyya immoo ragaan gatiin harka jiruu fi karaa seeraan itti deema kanuma dubbachuu barbaadu. Dhimmi keessan hin xumuramne jechuudha ra'ee afeera. Wanti xumurame hin jiru namni irraa dubbate illee hin jiru. Anuma tiyyachaa irratti. Isinoo haasaa walitti haasaa jirtu karaa keessatti waliin dubbachaa jirtu. Lakkiyaan jiru karaa keessa. Ati amma araarama barbaadde moo haqa biraa qabda moo maaliree wanti jiru maali? Lakkiyaan araarama barbaadne nama kana wajjinis jiraachuufis fedhiin qabu jiraachuus hin danda'u. Ani kan hin barbaade haqa irraa qaba haqa kiyya sana naa deebisee maqaa isaa hin dha'u karaa irra ba'ee irra ba'u laayivii mataa kootii itti fufuun barbaade jiru mataa kootii jiraachuun barbaade tokkoof tokkoon kan hin gaafachaaru haqa kiyya bichittii malee jaalalli isaas na keessa jiraate mini abbaa manummaa isaas barbaadee miti isaa wajjin jireenya gara fuulduraatti itti fufuus barbaadee miti kanuma. Qabda ture isla. Kamarree maal akka haaraatti na gaafattu nageenya maal mana Habiibaati. Yeroo darbe viidiyoo kukkutamee deemu argee akkas soba akka ta'e haasamaa akka ture argeen ture. Wanni abbarraa dhagaaniif wanni namarraa dhagaan gargara. Ati akka biraa qabda yoo ta'e akkasan ragaa qabatamaa qabda yoo ta'e ammas nama bultii waliin qabu namni bultii waliin qabu maa cufatta viidiyoo kee humna gariisitti haasayaa jira. Nambana dubbadhaa. Humna gariisitti haasayaa jira waan ta'eef. Laayivii seenuuf namni jirtu iddoon jirutu kanaaf. Daqiiqaa 5 minutes. Bultii waliin ijaarrattanii yoo jiraattan dhimma bultii fi nama bultii waliin qabu gaafa beeku rabbi tokkochaa namni gidduu seenuun hin barbaachisu siigalee obboleettiti. Garuu immoo ani jiruu fi jireenya waluu waliin hin barbaadu nagaan deemuu barbaada akka koo barbaada yoo jette akkasan akkamitti walitti akka ol kennitan isiniif rabbi malee namni beekuu hin danda'u tarii ragaa baankii qabaachuu dandeetta. Ani dhimma yeroo darbellee baay'een hordofne viidiyoo ciccitee deemu argeen walumaa galatti dhugumatti haqa biraa qaba jettee maqaa amantaa keetiitiinis haa ta'u maqaa qura'aana qabattee kakkachuu hin dandeetta haqa biraa qaba jettee. Ilaa tokkoffaa irratti namni kun ituu dhugaa beeku ituu dhugaan harka jiru nama rabbiin hin sodaanne gatii ta'eef ituu waan barbaade tokkoffaa namni gaafa waliin dubbatu waan olii osoo dubbatu atis arrabsoo osoo fayyadamne ka beeku namaa miti. Rabbi sodaattaa ka beeku rabbi tokkocha malee anis of hin beeku atis of hin beektu. Anis hin beeku atis nan beeku garuu rabbi tokkochi na beeka si beeka. Kanaaf isaas yoo ta'e rabbi haa beeku ati isa xiqqoo bifa arrabsootiin jechootan fayyadamee dhuguma jirtu akka kan kee akkaataa itti biraa qabdu qofaan natti. Laayivii irra tuluun illee naaf mijatu beellama qabaati dubbanna rakkoo. Okay. Boru sii mijataa boru ganama subii. Saakudan. Saame kasih mijata akka si mijanne argeera. Maryam
Sa'aatii meeqa si mijata natti himi beellama qabannee nama ati barbaadde si waame isallee waamne yoo dhufes yoo dhufuu baates dhugaa jirtu haqa kan kee lafarra si barbaada rakkoon tokko hin jiru yoomi si mijata. Indagaam sagaleen kee indagaam Mariam. Bilbila keessan na ergaa isiniin barreessa sa'aatii naa mijatu. Bakka ayyee sii barreessas bilbila kee na ergi kan beeku bilbila kee. Abanuruddin bokoknedo kwarra oson no enin dubanne na demtuga Ayyee. am bokoko kono nan dawlan ayyero nabni kijibdu nan bokokan wallahi isi duma fulratan dubbat No Muzammil dhiifa rabbi si qabe ani maal si fakkaat Muzammil kiyya habiibi agaan si jaaladhu illee hin beeku. No bus maanna yaa warrada tish ani nama laal nama walii amananii adda deemuu barbaada. Muzammil ergadhu habiibi mangisti mooti ergadhu Muzammil shuala maali anatu maaliif barbaachisa Muzammil ergi Koi si deebisa coomine Muzammil ergadhu koi mooti qabadhu obboleetti ati nam tokko sitti dubbatu nam tokko ana masuul obboleetti mana kiyya keessa nam tokko sin arrabsu laal nam tokko sin dubbatu koomanti illee amma sirraa dhaabsisa yoo barbaachisaa ta'e koi koomanti illee sirraa dhaabsisa hincufattan amma koomanti arrabsoo maaltu sin gee maaliif beekta waa'ee nama rabbi beeka beeku rabbi yalla Muzammil itti fuuf. kalesa babanuruddin waan isin duraan mana habibatti dubbatte dhageenyerra kareessa yeroo namni ragaan qaba jennaan ragaan waamame ijoolleen Dubaayiidhaan namni siin bira galtu biiroo siin bira galtu waamamee dhufee jennaan warqee Mubaarakitti kenne duraanii kunoo ijoollee koo fudhee dhufeera jettee ijoollee biratti warqii san harkaa fudheera jetteennaan ay goboz intala wallaggitti goboz baga harkaa fudhatte jedhanii ijoolleen harkatti argadheera nama biyya galuttan ummaa kiyyatti argadhe maaliif buuftan isiinuma biratti dubbanna buusuun qabdan Indagate kuna inja koko injira indage fadda ya jirti tiko amana barreessa irti cufa haasa nan dage fadda ja warqii kan koo Mubaarakiin biraa fudhee warqii kan koo asitti of sodaadheen duraan Mubaarakiin bira ture warqii kan koo of sodaadheen ummaa kootti biyyatti namatti ergataaraa jettee ijoolleetti himte achi deebitee torbee tokko eega Mubaarakiin biraa fudhattee galte warqii sana ofitti baaftee warqeen keessa dhaqee jennaan gara biyyaan ergadhee jetteen ijoolleedhaan Mubaarak ati dhageettee gurra keeti yeroo rakaanii ijoolleen dhufanii irratti ba'an nama kuma shanii irratti rakaatti ba'anii bar anuun amma warroonni dhageettan jechuun warroonni dhageeftan viidiyoo ba'a warri amma asirra jirtan warri dhageenya jettan qofti viidiyoo ba'a. Isiin illee intala dubaraati obboleettii teessanii dubartiidha tariiti jedhi yoo jedhanillee jechuu dandeetti hin jedhi yoo jedhanillee callisuu dandeetti kanaaf hin murteessina dhugaa gara isaa jirus laalle idilleen eega amma hin barbaadu akakoo barbaada jetti. Haiti haka lala egan barban nikan rabute haka diken novin dirqama isaati la Baba Nuruddin sin jaalladha mee intala kana quraana qabsiisiti mee waan isiin irraa qabdu hundayyuu dubbadhu bar maqaa nama xureessu amma wallaggaa fi jimmaa walitti buusuu deemti inni koo wallaggaa lijineen ani intala wallaggaati akkanaatti itti qoma rukutatti amma ijoolleen jimmaatiif wallaggaan walitti akka namni wal loluudhaaf akka namni wal fixuudhaaf deemaa jirti beeki. Maaltu gandummaa maa ganda maaltu wallaggaa fi jimma maaltu walitti mana abufaannoo seentii mana amaaraa seentii mana abbaa argee seentii akkas jedhamu. Haasaa kanaa dhiisaa Muzammil fakkeenya dhimma dhalaan tokkoof dhiirri tokko wal jaalate maaltu gandaaf ganda walitti fidamaa min chiggiraalle fakkeenya amma walloo fuudhee of jalaa qaba anaaf isin yoo wallolle isinilleen hiqaasii guuratteen deemti anis hiqaasii guuratteen deema yoo jaalanne wajjin jiraanna yoo jibbine immoo nagaa akka isin kennee fi hiqaa isin irraa buusee warraa gaggeessa. Sigalee garuu immoo
nageenyi waa mara caala dhimma kiyyaaf jecha immoo sababa amma anaafidin ol dhabnuuf kabiraa walitti hin bu'a jedhee yaadu. Anamma bareedduudha. Ilaa amma wanti isiin qabeenyaa isii kun ragaa qaba. Mubaarak isa ragaa fidachuu danda'a. Isiin ragaa fidachuu dandeessi. Ati gidduu Mubaarak Maamad Zeen dhaggeeffadheera waa tokko bichaa dubbachuun barbaada. Dhaggeeffadhee jira. Muzammil eenyu warras keessa jirtu dhiifama godha waa dubbachuu barbaada habibi. Asirratti abbaan barbaade wal jaallatee wal jibbee gandii fi kutaan bakka tokko kan si galee abbaan barbaade wal jaallattee walii waan barbaade laaqsee kutaa keenyaaf ganda keenya maqaa akka hin waamne fi jimmi nuti dhiiga tokko wal keessa jira tokko kan lammaffaa waan isin jechuu barbaadu Muzammil eenyu